biyyaa geesse yookaan si dhufu moo akkami? Akkas taanaan immoo geessee jirti. Biiroo jiraachuu asumatti si eegala fi kottu. Inturikaan si arguudhaaf muddamee jira. Okaa bahee fiiguu kooti akkuma nama maraatee jechuudha karaa. Tole lubbuu dafii naaf kootu. Akka namni si bunni dafii na bira gahii. Tole. Jitu? Akam? Negara? Halo tak? Akam ada? Ayah? Ojin bareeda. Maali? Gila maal tu segi dia orang biro ko? Naannoo mataa dheeraa tokko faana dhufe asumaan maaf nagaasiin jedhee. Galatoo mana yaadatti dhufu keetti. Maarree shaayii moo bunni si yaadu? Asitti moo? Maal jechuudha baay'ee shaayii buna jenna siif isachumaan boqonnaa siif ta'a. Gaariidha. Natti tola dhugaa. Kanaafuu maarree? Haadhiin Tiyyaanis dhufaa jirti. Gahaan jiranaa jettee jirti. Kanaafuu ishee wajjin wal barsiisee wal fudhannee jechumaan shaayii buna jennu sadeenu jechuudha. Akkasuma wal bartaan jechumaan. Diraamaan koo turtii ta'e hojii aballee mana deemuu qaba. Isheenaa dhuftaa asumatti haaluftu. Bubbeen sanuushii sirriidhaan silaa ofumaa isheetii alatti waliin dhufnu malee takka biraa ofuma jijjiirtee yaa rabbi ati wal qixxeessitee namaa seentee bareechee uummatee nama nashiidhaan. Tiyaa! Dia. Maratu terobati. Siapa? Kita ini nama ni marah. Sekali kenapa? Sebab bapaknya sih. Si Jemu. Masa sekarang. Nanti. Iya. Apa? Akamul. Naga. Naga gala terapi. Maal intala ko arra wajjin deemne moo? Wallahi waan tokko asitti nu hojjetanii nyaata. Maal taatee haftaree wajjin arra? Jangan jelas. Halo? Halo. Eenyu jedhu? Akkam jirtu? Dirrimaa jedhama. Nagaa jirtu? Galata Waaqaa. Dirrimaa? Dirrimaa jedhama. Eessaayi? Lakki namni
keessanii alaan dhufe. Alaan dhufe jechuun Biyya alaatiin dhufe nagaa jirtu. nagaa galata waaqee simbarre dirribaanaan jette. Diraamaa jedhama. Dhimma cimaa tokkoof isin barbaade ture. Dhimma cimaa. Maarree bilbilaan hin himamu? Lakki xiqqoo dhimma cimaa waan ta'eef akkasitti bilbilaan waan himamu qaamaan isin argeessin taasisuu barbaade. Ilma koo simbarre egaa tole egaa yeroo biraa naa bilbilika. Isiniifin bilbila yeroo isinitti mijatu. Naannaan isinillee natti maatii walakkaa wal argitu. Tole haa ta'u. Ulfaata fayyaa ta'a. Fayyaa ta'e. Tiyya biyya alaatii naan jedha. Dirribaa naan jedhe. Dirribaa nama jedhamu beektaa? Dirribaa? Akkin beeku. Maal siin jedhare? Dhimma cimaa dhafan si barbaadee naan jedhe. Tarii nama wayiitti du'e ta'innaa? Mardoon kun natti baay'attee eenyullee dirribaa. Maal sirriitti hin gaafanne bilbilaa? Mee afadhu. Haateetiin gaafadha. Mee waan hundumaafuu naa turi mee. Tuju koolaalu moo? Sammuu akkana natti gooti. Utuu lubbuudhaan jiru qubeelaa akkan. Ani badee. Waarii hundu'aan kun samanuu kootu na nyaate. Akkamitti natti hin himne inni kana hunda. Waarii kan hojii keetii siifis naan kenna. Tiyyaa jimmoo. Tuju koolaalu. Qubeelaa kana quba keetti hin taa'u. Amma taa'ee itti yaaduun qabaman godhuudha. Tokkoon isaaniitiif gati harka isaanii kennuufiin qaba. Akkam jirtu ree? Galata Rabbiiti ilma koo. Nagaa jirtu jiruuf jireenya akkami? Jiruuf jireenyi egaa akkuma argitu kana ilma koo. Dirribaan jedhama. Yeroo darbe bilbilaan haasa'aa turre. Dhimma cimaadhaaf isin barbaada jedhee. Dhugaadha gaan isin beekne ilma koo. Dhimmi ati na barbaaddeef maal inni ree ilma koo? Akkuma isiniin jechaa ture dhimma cimaadhaaf isin barbaade. Akkanatti salphaadhaan ka bilbilaan haasa'amuu miti. Maalidha ilma koo? Waan jiru bal'inaan gadi fageenyaan haasa'ina rakkoon qabu. Akkam jirtu isin? Mee maal waan ta'e ajajadhaa qaba? Lakkin barbaachisu ammumaan dhugee as ammumaan dhufe manumaa hin dhufe amma tana ilma koo. Waan ta'e dhugaa waan ta'e fudhadha. Lakki homaan barbaachisu. Maali ani waggaa dheeraadhaaf alan ture. Wanti hundi jijjiiramee na eega kan isin deemu. Kun mana karaa waan kunniin marti haaraa natti ta'a amma biyyuma beekne natti fakkaate kan isin deemu. Dhugaadha gaa. Baay'ee. Biyyi dhugaadha jijjiirameera waan hundumtuu jijjiirameera dhugaadha. Maal dura kaas tureetiin hin ilaalle iddoo baay'ee dhaqee daawwadheen dhufe kan isin dhibu Baalee deemee ture qamadii isaa akkatti namatti tolu paarkii Diinshoo gaara saannatee iddoo alatti yeroo baay'ee kana intarneetiidhaan maaliidhaan laalla ka biyya keessa osoo jirru laalle gara Harar kanallee Sangaasaa itti moo gara Wallaggaa kana iddoon deemne hin qabu keessumaayyuu
Jimma Milan iddoo tokko isaa deemee daawwadhe gaazexee Iddoon dhaloota keetii Jimma? Jimma Maarree ilma koonis Jimma iddoo kami? Jimma xiqqoo magaalaa Jimma irraa garas seeqtee Sakaa Coqorsaa magaalaa jedhamtu beektu laata? Biyya kooti gaa ilma koo hojiidhaaf achi jiraachaa tan ture waggaa dheeraadha. Achi immoo jijjiirradhee gara Finfinneetti maatii koo fudhadhee ergan achi gara na dhufee ture malee biyyi koo achumattan aladheesi achumattan guddadheesi ilma. Lama dhiba baay'ee achi iddoo baay'ee deemaan ture magaalaa keessa dhimmuma keenya kanaan ka wal qabatullee deemaan ture. Maarree gaa ilma koo dhimmi ati na barbaaddee fi maali naaf hin galle maalinni ree anis nan ariifadha mee gabaabsiti waan ati itti na barbaaddeef natti himi. Taatee waggaa 24 dura ta'edha. Akkuma beektan uummanni Oromoo duudhaa qabu keessaa guddifachaan isa tokko. Tariitii isinillee yeroo magaalaa Jimmaa jirtanitti daa'ima ta'ee adde guddoorraa guddifachaadhaan akka fudhattan dhageenyee ture. Dhimma san isin mariisisuuf ture. Dhimma san irratti haasa'uuf ture. Inni illee dhugaadha maalidha ree kan wal qabatu maalidha? Maal isinitti fakkaate daa'imattiin jechuun abbaan ishee akka carraa ta'ee biyya alaa jira, biyya Beeljiyeem jira. Inni amma waa'ee ishee beekuu fi itti dhiyaatee baruu waan barbaadeef sababa saniin dhimma kanarratti isin dubbisuu barbaadee ture. Lakki ilma lakki waggaa mana waggaa 24 booda waan akkanaa lakki ilmoon itti ifaajee guddisee maalidha ree waan akkana lakki kanaallee isin dubbisu ilma koo lakki waan akkanaa isin dubbisu. Dhageessisa Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira. Baankichi akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata, qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate. Fiilmii ajaa'ibaa. Kan isa reefuu beebar. Maal hojjettu? Fiilmii ilaalaadha. Baay'ee bareedaadha. Buna isinii danfisu? Siitumoo? Buna beetti danfistaa jiru? Iddoo argite buna ija dubbatu fakkaatu isinii danfisu. Maali? Dhugaa jecha jirta? Kana isinii qopheessu? Dhugaa jecha jirta moo? Dhugaadha. Esh. Quanto filmi la lessa che filmi l'hanno film.
Bunani sini danfisan jedhe maal ta'a? Sittaabis. Isin afeeru baanu? Perché quanto comprare un tendino? Io non vado con tutti gli albini, mi danno una vita. Sinita peka. Non fa caso. Sono bacia certo io. Ani kanan jedhu. Maal argatteeti garuu? Egaa baddoo taatee jirti miti gidduu kana. Akkas taateen beektu bara. Wanta deemaa jiraachuu qaba. Wanta shakkii tokko qaba. Maallaqa argatteeti laata? Moo maal argatte? Maaltu akkas ishee gammachiisa? Ciraashee buna sinii danfisan jechaa jirti bara. Waan illee fi akka gootu waan miti maal akka argatte maal akka ishee gammatte qulqulleeffadhu. Si wayya anaan maa isaanitti itti waan akkasitti akkasitti hin turan. Gaafa maallaqa guddaa yoo ta'e sirriitti qulqulleeffadhu. Booddeetti fufna. Jeetu! Jeetu! Yoo xiyya. Kottu mee. Jeetu, gidduu kana gammachuun kee adduma ta'ee jira. Waan haaraa waan jiru kanatti himtuun barbaada. Waan haaraa maaltu jira jetteeti? Waan ta'e jira natti himi. Dhugaa dubbachuu fi arraboon sitti himatuun jedhuun har'a ga'e. Harri immoo yeroo isaadha. Natti makaa dafii. Dafii kaa. Yaa qabatte. Dhugaa jirtu. Maka gammaddee. Nama akkamidha garuu sirriitti beektan? Yeroo dheeraa taanerraa. Gaarii ta'uu isaa adda baafadhe jedhee ture. Ammoo adda baafadheera. Baay'ee nama gaariidha. Wal barsiistarii ani badheera baruudhaaf. Nama akkasitti gammachuu kee kana fide baruun qaba dafee. Waliin si barsiisa yoo maaliif ituun waliin si barsiisiin dura suuraa jira? Itti agarsiisi kaa dafee. Bareedu kaliila akkasaa baay'ee bareeddu bareeda miti laalsiriitti tu argitee akkam nama gaariisti fakkaate xiyyaa koo baay'ee bareeddu baay'ee gaariidha. Tokkittii godha beekta. Cidha keenya biyyi tokko faansidha jechuudha. Walii gallee? Walii gallee? Nan ta'a. Daafii nama qaba. Kittii koo. Tia. Apa? Mali har'a moojjiin deemne? Tokkoon taan ol guutaa boqoddoo ni qaba. Maal ta'a? Mataan nan kuba? Mali ijatu maal na yaalaa taate? Oo isaatu akka biraati. Boqoddoo ni dhiisa. Kaleessa aduu si tuqe moo maaliin waan isaa? Sitti fakkaata tokkoon ol guutaa.
Eegasu mana yaalaa si hageessu qaba. Bakka abbaa. Ha? Waan guddaa miti mataa rumbii qofa isa. Mee haadha firoo akkatti ciistee Abbaa. Garmalee oo abarnatti shi. mana yaalaa si hageessu ka'i. Ha? Lakkiin maaliin ree? Mataa rumbii qofa yoo boqodde isa. Yaadannaa akkas taanani. Ati immoo kana gochuuf yookiin qoricha wayyaa fudhattu malee? Oo akka tasaa michi ta'e dheetanii bara. Maal darbee kun? Mee iddoo tokko geetan dhufa. Waan barbaachisaa ta'e godhuuf yoo ta'u baate mana yaalaa si geessa. Tole abbaa. Tole. Dura mee ilaali. Damma akkasii michiidha kun amma sagal silaa nyaata hojjettee alatti gabbaata miti. Kun homaa sin godhu. Lakki. Kinu hodhu dhugi. Amma si'is. Homaa sin jedhu kuni. Maayiti kai. Homaa sin godhu kuni. Sagal hojjechaa alatti baata miti. Dhugi homaa miti kun. Bisa fudi. Dura kan dhugi. Dhugi kan immoo akkas funyaanitti qaqqabatta. Hidha gudduu sirriitti. Funyaanitti qabu kan tolu. Homaa naman godhu bar kun. Harmi. Oh. Maal taate? Isa immoo funyaanitti qaqqabadhu. Maal taate? Qabataan kubeeti jettu. Yoomsi jalqabe. Sigaara? Sodaatu. Kun qoricha miti. Sitti wayyaa ere? Ishee baay'ee jijjiirameera. Baay'ee nama guddiyyuu. Mana yaalaa deemu. Lakki nani sammata dhukkubbii qofadha jirti. Mana yaalaa si fudhachuu qabna. Maal jechuudha akkasitti si dhukkubaara hojii maaliin deeman? Siisee akkasitti si dhiisee hin deemamu hojii? Lakki dhuga. Naqo. Mana yaalaa deemuu qabna malee akkamittiin na dhiisa jette akkasitti ciiste? Mataa dhukkubbii kun qoricha fudhadhe darbitee kanti. Waan ta'uu qabna. Obboleettiin kee tun si jiruu moo? Maal tole jedhiin si hageessitu? Hai. Deemna. Kai fadhu. Nadiisa. Akkas wayyaa? Jiddeema abbaas. Maal wayyaa re'amne? Adeemu xinura kanadha. Yoo itti furuu dhibee naa bilbila. Tole siif hin bilbilan talaqo. Naa bilbili tole? Sin geessaa? Aniyyuu sin geessaa? Maaluma kana jala argeen jedha. Tiyaatu? Amma yaaddeen mana dhiisaa. Meeqa itti fuula kee furaati qabu? Xinnoo sitti furuu danda'a. Ka'e miidhaan ka'e. Ka'e. Dhiqadhu. Suutumee. Mataan waan sirratti fakkaate guyyaa takka. Maalumatu na jala argee laatan tala. Diraamaa tokko mubsaniiru. Beeka akkasii goote. Beeka.
Sitti furamu danda'u. Ciisu. Masih bisa kan? Orang bisa, orang bisa. Tapi banyak sih sudah.